jechuudha nuun jette kanuma sirraa barbaanne waan ta'eef cufuu dandeessaa. Afaan Oromoo irratti haadhoo jedha. Afaan Amaariffaa irratti seetu akka inni niitii jedhamuudhaan ibsamee dubbata. Afaan Ingiliffaa immoo maalii ibsa dubbisee taabbi? Maal jedhaatti ammas hubannee madabarra rakkoon qabu. Ingiliffa isaatti? Ingiliffisaa haadhoo jedhamoo niitii jedha. Afaan Amaariffaa bara kamiirraa dubbisa? Afaan Amaariffaa bara 1951 irraa dubbisteetta yookiis immoo hiikaa raawwaa irraa dubbisteetta afaan Amaariffaallee? 54 kan ammatti dubbisa. Bara 1954 ayyee Ingiliffisaa maal jedha? Haadhoo jecha jedhamu sana maal dheekaa? Eesh Ingiliffisaa illaa. Okay. Maa Ingiliffillee uuman jedha. Uuman jedheera miti bakka baay'ee gaarii. Uuman jedheera taanaan hiikaa uumanii Habiibiin dubbatee haa ta'u rakkoo hin qabu. Gaaffii biraatti darbi gaaffiin keenya illee dhimma gooftummaa yookiis Maariyaam isatti amanteetti lakkii itti namannee inni jecha hin taane ittiin jedhee iyyuu jettee uumaniin garuu uuman yoo jedhe iyyuu bar haadhaan jedhamu uumaniin illee bari furi haadhaan uumaniin jedhamu haadha keetii haadha koo kabajuu akka kan dandeessise aadaa kooti miti haadha koo kabajuu kan na barsiise abdii aadaa Oromooti fakkeenyaaf haadha koo akkan kabaju kan godhe aadaa biyya Israa'el keessatti immoo jechi haadhaan jedhamu uumaniin kabaja bakka amantus amanuu baattus maaliif Israa'eliidha waan ta'eef uuman ittiin jechuun isaa arrabsoo miti aadaa Israa'elitti. Ati haadha keetiin uuman jettee yaamta? Akka aadaa kootitti. Haadha keetiin uuman jettee ni yaamta? Lakkiin jedhu akka aadaa Oromoottiin jedhu. Akka aadaa Israa'elitti garuu. Kanaafuu isa taanaan ammoo. Garuu mucaanii haadha isaatiin akka aadaa Israa'elitti uuman jechuun danda'a jechuudha. Yesuus irraa argina kanammoo. Isa taanaan ammoo macaafa kana hunda isaayyuu akka aadaa Israa'elitti dirqama ilaallee hiikuu qabna jechuudha. Kana booda akkamitti hiikaman akka aadaa Israa'el ilaallee hiikuu qabna. Kana booda macaafa guutuu. Eeyyee kanan baruu barbaade kanan si hubachuu akka tubattu baruu barbaade sidallee. Giddu galeessi sirni akkaataan ittiin barreeffame akkaataan ittiin kaa'amee aadaa Israa'el giddu galeeffata parsantii 50 yookiis 60 akka aadaa Israa'elitti Waaqayyoon maal jedhanii yaammatan? Waaqayyoo jedhanii waamu. Yaahiwee jecha jedhamu ni waamu. Elohe jedhanii ni waamu. Elshaadaay jedhanii ni waamu. El jechi jedhamtee dhumtullee maqaa gaadiidhaanii waamamuudha achi keessatti. Okay. Eshi, masrajaa jira? Eeyyee, masrajaa qaba. Elohimii qaba, Yaahiwee illee qaba. Mee? Fakkeenyaaf macaafuma hiikaa raawwaa bara 1954 Amaariffaa isaa yoo fuute Yaahiweedhaan kaa'eera guutummaan guutuutti. Macaafa Amaariffaa yoo qabaatte Waaqayyo jedhiiti seerchii godhii Yaahiwee jedhee ibsa. Mee sirrakkisu kana caala ishee Yesuus Kiristoos akka Waaqayyo qabanii amantaa turi kan asuma dhaabe rakkoon qabu hubataa madeemna namni haa hubatu namni tuttuqaa madeemna waan tuttuqnu immoo namoonni haa hubatanii rakkoon qabu. Yesuus Kiristoos Waaqayyoon akka qabu amantaa? Lakki Waaqayyoon akka inni ta'etti amana. Waaqayyoon akka inni ta'etti guutummaatti amana. Okay, ofii isaatii hoo Waaqayyo akka qabu amantaa? Lakki Waaqayyoon qabu. Waaqayyoon qabu. Yoo Waaqayyoon qabaate Waaqayyo ta'uu danda'a? Macaafa qulqulluu macaafa keessa hin jiru. Hiika isaa siin ibsa malee macaafa keessa hin jiru. Waaqayyoon qabu argeellee macaafa keessa. Okay, yoo qabaate Waaqayyoon ta'uu danda'a? Wanta akka jedhu macaafa keessa hin jiru siin ibsa malee akkamitti akka inni barreeffamee fi
akkamittiin akka hubachuu qabnu si ibsa. Silallee macaafa Rakkoo qulqulluu qabu amma ta'e naayis. hubadha. Okay. Okay, waan si gaafadhe yoo Waaqayyo qabaate qaamni Waaqayyoon qabu tokko ofiisaa Waaqa ta'uu danda'a jedhe. Macaafa qulqulluu keessatti Waaqayyo gaafa jedhee ibsuu qaama sadiin Waaqayyo tokkichi mul'achuusaaf ergamuusaa ibsa malee Waaqayyo lama ta'uusaa ibsu. Allahumma sabbirni. Waan si gaafadhe yoo Waaqayyoon qabaate Waaqa ta'uu danda'a jedhe xiyyaaqee kono. Aychilim ይችላል. Irra deebii gaaffii keeme. Waaqayyoon yoo qabaate yoo Waaqa kan biraa qabaate Waaqa ta'uu danda'a inni Waaqa qabu kun. Macaafa qulqulluu keessa Yesuus gaafa namaa ta'ee jiru eeyyee Waaqayyoo koo jedheera. Gaafa namummaadhaan gaafa jiru Yesuus Waaqayyoo koo jedheera eeyyee. Kanaafiyyuu Waaqa lama. Hin sobee moo dhugaadhuma Waaqayyo qaba inni? Namummaadhaan guutummaa waaqayyummaa isaa dhiisee dhufe jedha waan ta'eef nama ta'uusaa guutummaatti nama ta'uusaa ibsa waan ta'eef kaayyoon isaa immoo gara biyya lafaa kanaa gaafa dhufe gara Waaqayyootti nama deebisuu waan ta'eef akka Waaqayyootti osoo hin taane akka nama ilmaan namaatiif cubbuu aarsaa ta'uu dhufeetti dubbachaa ture jechuudha. Inni dhugaadhuma Waaqayyoon qaba moo hin sobe? Gaafa nama ta'e guutummaatti Waaqayyoon qaba. Qaba galatoom. Thank you. Qaamni Waaqa qabu Waaqayyoo ta'uu hin danda'u. Kanaafuu Yesuus Kiristoos Waaqaa miti jechuudha. Furishaa. Ayyee nan dhagaa akkasiin jechuu koo miti waan ta'eef yaadaan si ibsu na dhaggeeffadhu gaal tokko. Eshi. Abdishoo nagaama. Yaa hin dhagaama yoo. Maaliif akka inni nama gaafa ta'e Waaqayyoon ibsuu barbaadee fi akka waan Waaqayyoon qabutti dubbateef si ibsuun fedha. Haa otoo Waaqayyoon hin qabaatin akka waan Waaqayyoon qabutti dubbate? Abdishoo niitoorkiidhaaf natti fakkaata sagaleen kun dhaga'amu. Sirreeffadhu kottaa yes sirreeffadhu kottu sirreeffadhu konnekshinii sirreeffadhu agarsiis siifan hin dubbisna siifan akkam jirta nagaadha sirreeffadhu kottu furii kiyyatu. Seefu. Deekam. Nagaa alhamdulillah akkam jirta nagaa keessa. Nagaa qabdu. Nagaa. Baga jiraatu. Baga nagaan dhuftu. Amiin baga nagaan dhuftu. Maal jedhama?